Ayyaanni yaadannoo fannoo Iyesuus Kiristoos magaalaa Adaamaatti hordoftoota amantaa Ortodoksiin sirnoota garaa garaan kabajame. Ayyaanni fannoo waggaa waggaan hordoftoota amantaa Kiristiyaanaan yaadatamee kan oolu yoo ta'u, mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti sagantaa garaa garaan kabajamee oola. Bu'uuruma kanaan magaalaa Adaamaa mana amantaa Qulqulleettii Maariyaamitti guyyaan ayyaana fannoo sirnoota garaa garaan kabajamee ooleera. Mana amantaa Qulqulleettii Maariyaamitti barsiisaan kitaaba Tarbinos Tolasaa guyyaan kabaja fannoo hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti guyyaa addaa ta'uu himan. Yeroo guyyaan fannoo kabajamu immoo seenaa fannoo Iyesuus Kiristoos yaadachaa akka kabajan dubbataniiru. Waaqayyoon gooftaan keenya fayyisaan keenya nu fayyisuudhaaf jechuudhaaf inni fannoo irra koree jira, inni nuuf dhukkubsatee jira, inni nuuf darara guddaa nuuf baateera waan ta'eef kanaafuu yaadannoo dhukkubbii isaa sanaaf nutis arra gadi jennee ol kaanee inni kufee ka'uu isaa sana yaadannaa kanaafuu kana taasisaa jirra jechuudha. Mana amantaa Qulqulleettii Maariyaamitti barreessaan waldaa duukaa buutota gamtaa Hayyoota Dr. Darajjee Takiluu guyyaan fannoo guyyaa akka gaabbiitti ilaalamuu fi hordoftoonni amantichaa yaada tokkoon Waaqayyoon itti kadhatanii fi dhiifama itti gaafatanidha jedhan. Ayyaanni fannoo yaadannoo Waaqayyo gooftaan keenya ilma namaa fayyisuudhaaf jedhee oolmaa inni fannoo irratti oole yaadachuudhaaf kan raawwatamudha. Kunis yeroo baay'ee akkuma barsiisa mana kiristaanaa keenyatti sagadaan soomaa fi kadhannaadhaan kabajamudha. Guyyaan kun guyyaa itti akka gaabbiitti ilaalamudha. Amantoonni kiristaanaa hordoftoonni amantaa Ortodoksii baay'een isaanii mana kiristaanaatti walitti sassaabamanii kadhannaadhaan sagadaan soomaan dabarsu. Walitti sassaabamnee Waaqayyo barsiisa akkaataa barsiisa mana kiristaanaatti Waaqayyo keenya galateeffannaa dhiifama kadhannaa Waaqayyo nu araarami jenna. Karaa laayisoon jennee kadhanna jechaadha. Karaa laayisoon jechuun Waaqayyo nutti araarami dhiifama nu godhee cubbuu keenya nutti ilaalani jechuudha. Ayyaanni fannoo kun ayyaana guddaa fi jaallatamaa waan ta'eef yeroo itti oolmaan Waaqayyo itti dubbatamu ta'uu dubbataniiru. Ayyaanni fannoo ayyaana guddaa oolmaa Waaqayyo ilma namaa fayyisuudhaaf inni nu oole san kan itti yaadannudha. Jaalalli Waaqayyo kan itti ibsamedha. Jaalalli Waaqayyo samii irraa buusee inni nu barbaaduudhaaf oolmaan inni oole san itti yaadannu waan ta'eef ayyaana guddaa kan ayyaana jaalalaa, ayyaana kabajaa, ayyaana tokkummaa kana baga nagaan isiniin ga'ee baga kana geessanii jechuun barbaada.